Ankasinjeru Ramzi dhiyenya kana galee hin galle. Gaafaan xiqqaa abbaan kiyya waa hedduudha na barsiisee jettee naa maqmaa turte. Garuu anumaa sirraan barre. Amma gorsa naa kennaa jirta jechuudha. Mucaan kun sababa keetiin mana kanaa bahe. Mee waan jettee irra deebi'e hoggutak akka gurra kiyya seeraan dhagootti. Micayyoon nama jaalatu qabdii irra gaheetiin dhufee jira. Eenyu akka ta'e addaan hin baafne. Kanaafuu eenyu akka ta'e yoo ati addan baafatin illee isiin adda baafattee jirti na fakkaata. Isiin ni beekti na fakkaata. Eenyu akka ta'e. Gooftaa koo maalan balleesse kana hundaan dhaqitaatu gooftaa koo kana keessaa na baase gooftaa kana keessaa na baase ani hin danda'u badii kana. Gooftaa koo furmaata badii kana ati maalan balleesse. Maaltu si fideeti bifisiin hin jenne dirrati akkana isaa fideeti. Dhageessa hayaat jaalalli daangaa qabdi beektaasa? Awwallaaleeti miti homaa gochuu hin dandeenye sitti himi. Wanta gootu wallaaltee miti wanta godhu anatu beeka. Baay'ee raafatte. Ani kanaaf hin dhufne rasmi akka na dhiistuuf akka jireenya kiyya keessaa baatu kan dhufe. Jireenya kee keessaa akkam ba'uu barbaadde? Obsilleen daangaa qaba. Hayaat obsi daangaa qaba. Garuu yeroo namarra dabre akkuma deemilleen hadhaa'utti obsilleen ni hadhaa'a hayaat. Garuu sitti hin gaddoon ofitti hin gaddaa. Wanta kan siif himu. Maal? Yeroo baay'ee akka ati yaaddu sirrii ta'uu ni danda'a jettee yaadiin hayaat. Garuu waan dabarsine hunda wanni ni sii godheef maaliif sitti fakkaatan? Qabeenyi dillisan. Jaalalli ni dillisee kan isanu. Qabeenyi san kanuma akkanatti hafuus sitti fakkaata. Akkasitti yaadin kanaaf yeroo tokko tokko uummanni gurguddaan akka keessi keenya yaadu sirrii ta'uu. Hin sodaatin? Hin sodaatin? Yeroo hedduu abbaan kiyya sodaan guddisinii naan jee ture. Arkuun hanqana si sodaachisa. Gama kee dhufuun hin sodaatin? Kana hunda siif kan hin godhu seen ofiif hin godha. Ankasin jedhu hayaat Ramzii malee mucaa san jaalachuu hin qabu. Kun hojii keeti. Hojii kee yoo seera raawwatte kun na biratti waan xiqqaadha. Waan kana godhuuf sila ni beektaa? Hin beeku. Abbaan kiyya yeroo baay'ee jaalala bitii gurgurinaan jechuutu ture. Kanaaf ofii kootii waan hin bitiniif ilma kootiif bituu qabu. Addunyaan tun yeroo ammaa jaalala argachuudhaaf mallaqa itti rarraati. Mataana garagarchana. Akkam abbaa kiyyaa waan ta'e naa oolu. Yaa Rabbi kiyya kana keessaa na baasi meesumaan kadhadhaan nama biraa eenyuun qabu. Nama ittiin mari'adhu irra hin qabu ani si malee. Yaa Rabbi kiyya mee kana keessaa na baasi cinqii kana keessaa yaa Rabbi si kadhee naa kadhatame. Yaa Rabbi kiyya kana keessaa na baasi mee kana keessaa na baasi. Yaa Rabbi cinqii kana keessaa na baasi yaa Rabbi si kadhatee naa. Dhuftee baga dhufte. Akka jettuun abbaan rasmiiti. Qabeenya keessi ifan kafala jedhiin.
yeroo manaan si eegaa jiru dhufte haa. Leengadda gama kootiin garagalche har'ammoo gama keetiyaa. maal alaasii fidee dhufume waan barbaadinatti madhu arraantana waan takkaan seeniiniitu na seenii jira waan ganama si gammachiisee deeme mee waan si fidee dhufu qofa nae umaan barbaaddu khannaafi anaa si khannuu barbaade bar ati fedhuu baattus yeroon khannaa khiyasi fidee gama xeedu fenaan jiyaye akkam manaan jitti khan khannaan barbaaddu anna barbaadu aye hojii raawwadheetiin jira xumureetiin jira fixee hundasi fixee hunda ergasiifu gaarii dhagaa erga hojii barbaachisaa ta'e hunda fixee hojiin ati asii qabdulleen fixee jirta erga hunda raawwatte atilleen hojiin ati asii qabdu raawwatamtee jirti na fakkaata naaf hin galle maal jechuu feeteeti hojii fixee ettee mire hojii eega fixee wanni as kaampaanii keenya kana hojjettu hanga gartee baabaan asii si deebisutti fixee jirta na biraa gama kiyyaanii carraa bareedaan si fa'u dalagaan sirraa dhaabbatte jechuu feeti akkas bar hojiin takka gisee dhumattuu hanga taan dhuftuu hafuura fudhatanii si galee akkas jechuu kiyya naayee maan qabu gaa hojii biraallee rabbiin naa hannaaniin argadha hojii biraati abdiin qaba akka sii kannu du'aa siif hin godha akka rabbi sii kannu maan qabu umaati miti galata waan daleeteen illee ni fudhatta akkuma hojii xumurte sanitti dhaqi gaafannu hojii naan jaasaa hojii naan jaa hojiin inni asii qabdu dhumattee marraa zakko daaf hisaaba isaa hunda irra geeffannee fi walii booddee hojii akka xumuretti himee jira atillee hisaaba isaa kenniif anamoo maal jaa erga siifochu manne eegichiin gaanillee isumaan barbaadaa jira akka achinne buttiin ini karena melihat bank dia sangat dia muncul. Kalau dia mana masa tadi, jualnya jalan kerja itu le rari jana mentah ni terus jalan. Mal sahabat melihat karena dia muncul sahabat jualnya kan ini kira kan. Anak ni apa? Wani karena jalan mal, karena mal sahabat berah. Wani karena jalan itu jura. Mal sete.
wanni hundi daangaadha qabdi. Akkasumatti jaalaltillee daangaadha qabdi. Hoggaan akkana jiru jaalalaan qabameetiin jiraa jechuu dheebsa. Jaalala. Jaalala. Asimat dhukaame tamirraas qabdi. Hayaatirraan qabdi. Hayaati kun maqaa keenya miti. Akkamitti dubartoonni abbaa qabeenyaa osoo jirtu hayaati ta'u duba gaddeesan ni. Ati nama akkami osoo dubartoonni abbaa qabeenyaa warroonni nu wal qixxaa osoo jiran akkamitti ati mucoo mana keenya daladuraa jaalalis qabdi gaddeebite. Akka atitti yaadde kanaa miti. Jaalaltii falagooyitaati. Muka alaatirraa illee nama qabuu ni dandeessi. Garuu daleeyduu mana fiitirraa jaalalaan qabamuu isaa badiidha kun yakka. Hay isiinoo namaa miti daleeyduunoo namaa miti. Kun maqaa keenya miti. Na dhageettaa yaada kanaaf jaalala kan of keessaa baase. Si galee yoo didammoo dalagaa kennisee harkaa baase. Hojii ati na harka keesse hunda si dhabe jaalala qofa waliin harkadhe gaadha. Jaalala qulqulluu qofa. Ni maraatte na dhageessaa abbaan kiyya maal jedhaan ture beektaa? Jaalala bibbitii. Si galee kanaafuu bibbitii naan jedhe beektaa? Ufillee bitachuu baadhu siif bita. Garuu akkaan yeroo jaalala siif bitu akkaan jaalala bareedduu isii siif bitu argite cimtee dalagaa kan kee daladee maqaa kaampaanii kennaa kana yoo ati waamsiste yeroon sun yoo geettu yeroo san jaalala mallaqaan baasee siif bita. Kanaafuu anis hanqa ati jaalala gartee maallaqaan naa bittu waan eeguu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu waan takkaan si himu. Maali jettee yoo na gaafatte ilmi namaa guutuutti wal qixaa beeku qabda. Miciyoo mana keenya daleeydurraa jaalalaan qabamuu kiyya. Qofa ati wanni kana hunda si jechisiisaa jiru. Garuu kun siifin himaa siifillee ilaalcha dogongoraati. Jaalaltii falagooyitaati. Namaa miti mukarraa illee nama qabdi. Kanaafuu ani jaalala ati maallaqaa naa bittullee hin barbaadu ani isiin irraa qabame san qofaan barbaadu. Waan inni siin jechaa jiru gurra lamaan sirriitti na dhageeffadhu gurra kee addaan banii. Dhaqiitii mana ilillii kannaa nama jaalataniif kannan saniifuu nama guyyaa dura jaalala ibsaniif jechuudha. Ilillii bareedduu gatii qaalii si galee gatiitti kafale akkaan fuudhee deemee namaan jaaladhu saniif geessuuf. Gatiin qaalii ta'uu qabdi. Ililliilleen bareedduu ta'uu qabdi. Hojii kee seeraan raawwadhu caffee. Daqiiqaa 5 booda nageetti. Booda si bilaa ammaan manatti yoo hojii fardii takkaan gaggeessuuf deema. Hayat. Maal ramsi kun hin maratte? Ililliidha. Maaliif namichi irra deebi'ee ilillii ta'uusaa? Namni ilillii maaliif namaatiif? Irra deebi'ii akka namni namaa fidutti naaf fidi. Akka namni namaa fidutti hin finne? Uggaa laaltu akkasitti fiddeessu fakkaata. Ayyee irra deebi'ee si. Hoo maali kun akkuma itti ilillii namaa kennan irra hin beeku. Boojaffe ilillii natti bitte ilillii nama jaalatanii geessanii miti ilillii gatiin qaaliitii miti. Hayi akka itti ilillii namaa fidanitti naa fidii naan jettii barratanii na geessuuf. Akkuma ati itti kafattee asheete sanittiin geesseef. Ayaboon if mutu baay'een baasetti kanna gara mataa oo gamasiitiin gara galcha moofittiin gara galcha.
Nageetti akkasii. Osoo dubartoonni abbaa qabeenyaa warroonni nu wal qixxaa osoo jiran akkamitti ati mucoo mana keenya daraydu gad deebitee daraydu itti yaada kanaaf jaalala kan of keessaa baasi si galee yoo didde immoo dalagaa si kenni si harkaa baasi. Maaliif? Deebiin isaa waan ati ilmoo abbaa qabeenyaa taateef ani immoo ilmoo miskiinaa waan ta'eef. Ilmi abbaa qabeenyaa ilmoo miskiinaa jaalatuu hin danda'u? Hin danda'u dhiifa manarraa ta'e. Waan takka beeki durirraa amma guyyaa irraa kennaan an sii fidu wanti an sii godhu san hundinuu kaniin baabaa dhoysee sii godhu kaniin ofii xiyyaafuu if dhoysee sii godhaa ture guututu guyyaa irraa kanaa wal qabateeti garuu guyyaa xiyya irraa kana balleessitee jirtaati kana waan ta'eef guyyaan arra ati balleessite kun akkamitti akka deebi'uun ilaaltaa? Qarshiidhaan itti baasee itti sa'aatii 24 hayaat eenyu jikka haasoitu hatta yeroo telefoonaan haasoitu eenyu wajjin akka haasoitu adda baasu qabdu jechuudha. Yeroon sammuuti itti fayyadamtu amma nageetti. Dhiifama yaadataa koo wal arguu hin dandeenyu. Mee maaliif wal arguu hin dandeenye? Mee adda naaf baasi hayaattoo. Ni beektaami jarri na hin bira jiru akka laayyeetti namni isaan biraa ba'uu hin danda'u. Maal immoo akkam ta'e siin jedhan? Dubbiin guddoodha kanaan si daraaruu hin barbaadu ani. Wanta kanaan dhoytiniiti yaadaraa naaf himi furmaata walumaan barbaanna. Akka waan fedhii isaaniitti qarshiidhaan waan fedhan bitanitti jaalalarree qarshiidhaan bituu fedhan. Yeroo xiqqishoo qofa naaf obsi anatu mana san keessaa si baasa. Kuni akka waan laayyeetti danda'amu miti akkunumaan of hin dararin. Obsi waan xiqqoo anatu waan godhe godha. Ati of hin dararin waa hundaafuu nagaa kee of eeggeeti. Erga jette kaanis akkaataa jara harkaatti baatu furmaata tokko tokko nin barbaada hangasiif nagaatti naaf ture. Jajjabaadhu waan hundaafuyyuu ni kunna. Hayat! Hayat! Dhufe! Hayat! Maal dhageessu? Awwaachana jira bara. Gattaa hime. Akkasi jedhu ramziin dhiyeenya kana galee? Hin galle. Waa'ee isaa hoo waan namarraa dhageessi ni qabdaa? Hin qabu. Deemee bilbila keenyaa fidi nin bilbilaa fi.
maaliif hin banamu? Guyyaa tokko tokko ni banama, guyyaa tokko tokko hin banamu. Yeroo ofiin fedhe ni banama, yeroo ofiin fedhe ni cufama. Waa isa qofaa miti yeroo jirummaan tunuu yeroo takka takka akka barbaadan taati, yeroo takka takka akka hin barbaanne taati. Maaliif galuu dhiiste? Hoomaan dhufuun dhaqqabinii fi bar. Kophaa jiraachuu waa hedduudhaaf gaariidha. Maaliif jettee na gaafattee waan barbaaddu guutuu akka harkattu si gooti kophaa jiraachuun. Gaafaan xiqqaa abbaan kiyya waa hedduudha na barsiisee jettee naamaaf maafuu turte. Garuu an humaa sirraan barre. Amma gorsa naa kennaa jirta jechuudha? Amma waan si dubbisuus hin qabaa? Ni dhufta moo hin dhuftu? Dhiifamaa hojjaa dhufuu hin dandeenya. Hayat! Hayat! Maal barbaada dhiiroo namtichi kun? Ilma isaatiin na wallole anatti haarabaa? Hayat! Oh, Wakkataa malee. Hayat! Mucaan kun sababa keetiin mana kanaa bahe. Si galee qaalii isaa eeguu qabda waan inni siin jedhu. Tole jechuu qabda. Tole malee waan biraan jedhiin yoo inni akka fedhe ta'e tole malee hin tolle hin jedhiin sababa keetiin manaa bahe ammaas simatu deebisuu qaba. Sababa kan keetiin deebuu qaba ammas. Mucaa kana mana deebisuu baannaan Hayat na dhagee lola naa wajji mucaan ati mana ariiti kun amaanaa haadha isaati. Nama aanaa nyaatu nan godhin Hayat. Dhageessa. ayyee isa manatti deebisuudhaaf waan hin danda'e hunda nan godhe. Danda'uu qaba. Hin godhaa miti hin danda'an godha jedhu. Hello Hayat. Dhageessa yaadataa kee dubbiin jabaattee jirti. Dafnee mana kanaa bahuu qabna. Akka taate jara kana biraa na baastu formaata godhi dafitoon. Maal jette? Maali waan si godhatu jira immoo? Amma dhufu? Dhufuun kee formaatan ta'u dafitoon akkuma mana kanaatti na baastu bichaatti yaadi. Wanti si godhan garuu ni jira. Kakanaa uummata akka iyyuu yaadiin yoo wanta kan ta'in ati uummata akka rakkoon hin jiru kakana. Wanni si yaachisu hin jiru. Anu si oliin itti yaadutti hin jira kana. Amma homaa wanni isaan na godhan tokko hin jiru abbaan razmiin mana deemnaan razmii situ mana baase akka mana baafte manatti deebisinaan jechaa jira. Oo manatti deebi'uu baate immoo anaan olloltanaan jedhu. Ani immoo isaan olloluun barbaadu nagaa anan asii deemuu barbaada. Akka achitti si baasu yaadiin anatu achi si baasa akka itti si baasu natu beeka. Waan jireenya immoo inumaayyuu yaadiin loomillee maan taane gurgureetiin si jiraachisa. Asuma bahuun na yaachise malee waan jireenyi keenya na yaachisne yaadataa kun. Lubbuu too guyyaa muraasa qofa naa obsi. Lubbuu koo anis abdiin qaba akka asii na baastu. Rabbi si haa gargaaru. Hayyee nagaan naa bulu. Ishi nagaan. Nagaan uummata jaalala bituu barbaadan kana biraa na baastu abdiin qaba. Yaa Rabbi yaadataa kootis na gargaara. Waan inni si gaafate guutuu naaf ta'eef. Akkuma gaafa maatii na dhorkite jireenya haaraa naaf kennitetti ammallee jireenya haaraa naaf kenna. Si malee namni na kadhatu tokko hin jiru. Namni na gargaaru si malee homtuu hin jiru. Gooftaa koo ani si qofan qaba kana beeki. Akka itti mucayyoo tana achi baasus si abdadheeti malee
yoo achii baasis waan isin nyaachisus waan isin obaasus waan isin uffisus akka hin qabne ni beekta yaa rabbii keetti na gargaara yoo ati na gargaarte yoo attuun sanaa taate waan sun hundaayyuu akka galmaan ga'u abdiin qaba kanaafuu namni sitti hirkate immoo hin kufu waan ta'eef ati na gargaari na bira dhaabbadhu nama na bira dhaabbatus nama na gargaarus hin qabu yaa rabbii kiyya yaa gooftaa kiyya ni gartaati nama jaalatanii gargar taa'ulle jireenya akkasiisanillee yaa rabbi nurraa oofi yaa rabbi nama jaalatan wajjin nu jiraachisi jireenya harkarraa karaa afaanii kanas yaa rabbi ati nu dandeessa yaa rabbi ati nurraa jijjiiri yaa gooftaa kiyya ati nu dandeessa ati nurraa jijjiiri kanamarraa jijjiiru si qofa waan ta'eef tolaan si kadhadhee kabajaan si kadhadhee jaalallaan si kadhadhee waan hin dhoysee hunda siif hime dhaqee nama kabajaa qabuu fi nama guddaa si godhe nama gama fuulduraatti anaa wajjinis jiraatu si godhe kiisha kooti maallaqaan takka hiyyeessaaf hin kennin baase ilillii sana sii bite garuu kabajaa san hunda balleessite fudhachuu didde sababbiinis waan hin tolaan si kadhadheef osoon dirqiidhaan fudhadhu siin jeeni fudhatta ture tolli nama ammaatiif hin ta'u jechuu tanaafu kophaa jiraatanii waa hunda sammuu fi hooggananii waan arkachuu barbaadan hunda dirqiidhaan arkachuu ta'a jaalallee yoo ta'e waan naafati wajjin haasofnu waan irratti hojii sii kannee irratti maallaqa sii kafalu jiru akkaanan jaaladhutti akka fixu abdiin qaba garuu kana godhuu baannaan akkaanan jaaladhutti hin fixu taanaan qarshii nyaatte dachaadhaan kafalta qajjee irra gaheetiin jira yoo nama jaalatu qabu nama jaalatu qabdi eewa mee waan jettee irra deebi'e hoggutakka akka gurra kiyya seeraan dhaga'utti Michayoon nama jaalatu qabdi irra gaheetiin dhufee jira irra geessee dhufte irra geessee dhufuu irra bal mucaa Michayoo jaalatu san gisee irra geessee akka achitti irraa fixxee gama kiyya dhuftuufi si ergina fakkaataa bar qajjee hin dogongoriin mun yeroo hojjettu hojii keessa dogongorri yoo jiraate hojii fuulduraas si dhorkaa bar akkana yaaduu danda'uu qabda qajjee irra ga'uu malee eenyu akka ta'e addaan hin baafanne addaan hin baafanne ergasiifuu daleeyde xiqqollee yoo taate tanaafuu eenyu akka ta'e yoo ati addan baafatinillee isiin adda baafattee jirti na fakkaata isiin ni beekti na fakkaata eenyu akka ta'e tanaafuu yeroon itti dhaqee naaf himte jechuudha bakkaanan jiru namni beekee sii himeef namni biraan himeef kana beeke hayat eenyu akka jaalattu manaa himtaa